Oduu gaddaa torbee kana mudatee qabadhee isiniif dhiyaadha. Amma xumura qophii kootti na hordofaachuun hawwii koodha. Oduu faana faana turu anniif taaliin warquudha. Balaa sigaachuu lafaatiin naannoo kibba Itoophiyaa godina Gofaa Anaagezee Gofaa ganda keechoo sechaa guddittiitti uumameen lubbuun namaa fi qabeenya hedduun manca'uusaa ibsameera. Lagaalee garagaraarraa akka argametti hanga ammaatti lubbuun namoota 500 darbuun himameera. Kana malees namoonni 5 balaa kanarraa akka oolan ragaaleen garagaraa ni ibsu. Kana wal qabatee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed godina Gofaatti argamuun maatii miidhamtootaa jajjabeessaniiru. Ministeerri muummee federaala Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed naannoo kibba Itoophiyaa godina Gofaa Anaagezee Gofaa ganda keechoo sachaatti argamuun lammiilee sababa sigaannaa lafaan miidhaan irra qaqqabee jajjabeessaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waliin gifti dureen Zinash Taayyachuu fi ministeerri muummee duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny akkasumas hooggantoonni olaanoo mootummaa bakka balichi mudatetti argamuun maatii miidhamtootaa jajjabeessaniiru. Dr. Abiy Ahmed mootummaan hawaasa kanneen deebisee dhaabuuf kan hojjetu ta'uusaa ibsaniiru. Warra lubbuun hafan baga Rabbi isaan baasee jecha lammiilee lubbuun darbeef Rabbi haa araaramu, maatii fi firoottaniitii Rabbi haa jajjabina haa kennu jecha balaa akkanarraa Rabbiin nu haa tiksu. Ameen. Biyya keenya Itoophiyaa Waaqayyoo haa eegu. Waan nu dhaggeeffattaniif kabajamaa horaa bulaa deebanaa jechuun jaaladha. Shikana micha wainesas micho gidana. Shikana ishi wainesas isha gidana. Minnana isi brahidi nuni adana. Topiana ito tosi imo nus miye GIDDA gisho.